akkatti ba'an malee akkatti galan hin beekan Oromooti yaa cufti keessanuu bahanii galuu waaqni waa oolchu video tana share copy link naa godha copy link marraa shashan naa godha warri copy link naa gootan immoo rabbiin ija namaaf bullee isin hin dhaabin please share maaf copy link kuma kana kadhatu salachaa nama baay'ee jira kan sagalee ta'uu fi barbaachisu inuman salachaa mi dhugaan siniin jedha kan akkanaa kun immoo hunna olo ta'u immoo gidduma ka gadi baanee dubbachuun please copy link share naa godha mallaqatti hin baastanii micoona asirratti argitan kun Tigist Baqqalaa jedhamti alattuu Arsii Bahaa magaalaa Asallaati akkuma nama kamii dalagaa dheenaf jijjiira jettee biyya Suudi Arabiyaa deemtee oggaa jaa hojjettee galuudhaaf jini lama yoo ishii hafu hiriyyaan ishii maatiidhaaf dawwaltee duutee jettee himte duusun dhugaatee sobatee wanna adda baafame tokko humtuu hin jiru bilbilli ishii hin cufatee bilbilli hiriyyaa saniitis hin cufatee maatiin immoo garaa dhalee ka haati usuu dadhabdee meenaa maxxansaa jettee kanaaf uffatanii natti himanii maxxansuun immoo dirqama. Nagaa fi jaalalli araara waaqayyoo bakka haala jirtanitti isiniif haa baay'atu obboleeyyan koo amantaa birootaa tayyooyyaa ashamaa harka fuunee jira jirtu nagaa keessanii nageenyi koo haalaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha warreen maamila simboo taatan like share subscribe gochuu hin dagatina warreen immoo maamila ishee hin taane koottaa nutti dabalamaan isiniin jedha egaa viidiyoon har'a ani qabadhee isinii dhufe keessaa viidiyoo hedduu gadda laphee namaatti dhaga'amu jechuudha maaliif taanaan dhalli namaa kuni gadda baay'ee onnee nama cabsu viidiyoon kun keessatti namoonni baay'een biyya keenya keessaa yeroo kara biyya ambaa kana deemanii wantoonni nama mudatu wantoota baay'eedha jechuudha maaliif taanaan gaafa kaan kaayyoo ati baateef sana kan milkeeffattee galtu ni jira gaafa kaan immoo kaan isaaniitiif immoo kaayyoo manaa baate sanarree kan otoo hin milkeeffatin otuma ishiin galtee ishii mudatutu jira jechuudha kanaaf egaa obboleettii keenya miidiyaa kanarra naanna'aa jirtu keessaa obboleettii keenya Tigist dhalattuu Arsii Asallaa kan taate umuriin ishii waggaa 25 kan ta'e har'aknoo dargaggeettii kaattee hin quufnedha jechuudha edda Saawud Arabiyaa deemtee waggaa 5dha jechuudha kanaaf egaa jireenyi biyya namaa yeroo tokko mana gaariittis hin qabuutii danda'a mana badaattis hin qabuu danda'a kun immoo carraadha waan ta'eef jechuudha biyyi namaa jechuun araboota hundi isaanii tokko miti kaan isaanii akka haadha keetitti kas ilaalan si ubuu hin barbaadanii ijoollee isaanirraa gargar si baasuu hin barbaadan kaan immoo akka gadaantummaa wayitti kan nama ilaalan ni jiru jechuudha hundumtuu araba ta'eef balaaleffachuu qabna osoo hin taane arabti bakka akka ijoollee ishiitti si ilaaltu ni jirti jechuudha. Egaa obboleettiin keenya kun akka miidiyaa kanarratti dubbatamaa jirutti Saawud Arabiyaa erga deemtee waggaa 5 taatu malee waggaa tokko mana madaamii dalagattee egaa yeroo baay'ee biirootti nu deebisaa yoo jettan biirootti isin hin deebisan carraan isin qabaachuu qabdanii egaa biyya keetii baatee nan jiraadha nan dalagadha jettee bakkee baatee dalagachuudha jechuudha. Ijoolleen baay'een yeroo kaayyoo isaanii galmaan gaatan kaayyoo manaa baaniif sana dakatanii ijoollee barraa hojjetan ijoollee ala hojjetan jedhanii maqaa waamaman baay'ee isaaniitu jira garuuyyuu isaan jaallataniitii miti kan bahan jechuudha jaallataniitii miti madaamin halkanii guyyaa isaan qaxqaxxee ta'uu danda'a yookiin ijoolleen mana keessaa isaan jeeqxeeti ta'uu danda'a jechuudha obboleettiin keenya kun egaa akkuma nama kamiituu dalagattee waggaa tokko dalagattee isaan booda immoo dalagaan ta'uuf jennaan mana kontiraataa mana talabaatii baatee barraa hojjechaatii turte har'a garuu iqaamaa of harkaan qabdu jechuudha yeroo baay'ee biyya kam keessaa jiraadha iqaamaa of harkaan qabaanne taanaan karaan itti warraaqan hin jiru jechuudha yeroo hundaa iqaaman keenya kan waggaadhaan nuuf hojjetamu eenyummaa kee jechuudha mattaawaqaa biyya keenya amma mattaawaqaa yoo qabaanne malee biyya tokko kara biyya biraa magaala keenya keessattuu deemuu hin dandeessu jechuudha biyyuma keenya keessattuu warraaquun hin danda'amu akkasuma gaa biyya arabaatti illee warraaquun hin danda'amu jechuudha obboleettiin keenya kun hanga kana erga dalagattee booda maatii ishiitiin armeeto si yaadee abbaa koo si yaadee kanaaf ji'a 2 booda nan dhufa jettee gaafa maatii ishiitti himattu maatiin ishiillee guggutiidhaan ishee eeggataatii turan jechuudha maaliif taanaan ilmoo isaanii waggaa 5 guutuu jechuun baay'ee ulfaatadha jechuudha nuti waan dhala hin qabaanneef waan dhalli nama godhu waan hin argineef garaa jabaachuutii dandeenya jechuudha kan irraa turu garuu isaan otoo isaanitti tole atta biyya namaa dhiisati gaafa gaa'ela qabatanirree akka irraa fagaatan hin jaallatan maatiin tokko jechuudha maaliif taanaan yeroo hundumaa bakka isaanitti dhiyaattee yeroo rakkattees yeroo gammaddus isaan faana akka qooddatan barbaadu malee ofii isaanitti akka irraa fagaattu yooma ilmoon ofii yoom akka isaan irraa fagaattu hin barbaadan jechuudha nuti immoo dirqama nutti ta'eeti jechuudha har'a yoo hin dalagatiin
gaafa humna qabnu kana yoo hin dalagatiin borummoo jireenyi hin taatu jechuudha. Kanaaf immoo dirqama gaa edda biyya namaatti baanee dalagachuun har'a gaa obboleettiin kun nam milkaa'e jettee manaa baatee osoo hin milkaa'in alatti hafte jechuudha. Mee hangam dhuguma ani dhugaa natti hin fakkaatu jechuudha. Gaafa miidiyaa irratti naanna'u garuu obboleettiin kun akkamiin akka duute eenyutu beeka? Duutee ishii jedhan malee akkamiin akka duute kuftee duute moo dhukkubsattee duute moo arabata ajjeese moo wanti jedhame amma ammaatti hin jiru jechuudha. Duutee ishii qofa bakka ribboo qofa miidiyaa kanarratti kan eenyu jedhu akkamiin akka duute namni himame hin jiru jechuudha. Egaa obboleettiin keenya yoo dhuguma lubbuun ishii taree jiraate waaqayyoon lubbuu ishii mirga qulqullootatiin haa kunuunsu jenna. Yookaan immoo yoo dhuguma ishiis fakkaatee nama biraa ta'uu danda'a, qaama wal fakkaachuu danda'u bifa isaaniitiin, maqaan isaanii tokko ta'uutii danda'a. Garuu yoo ishiis malee ishiis ta'uu baatu danda'a jechuudha. Wanti beekame hamma hin jiru jechuudha. Maaliif taanaan miidiyaan kun yeroo tokko kan dhugaas postatanii jiru. Tokko immoo otuma fayyaa qabdu du'a keetti kan gammadee duuti namaa kan isa gammachiistu ni jira jechuudha. Baay'ee shakke sobaa laata wantichi kun jedhe jechuudha. Kanaaf obboleettiin teenya duutus lubbuun ishii tareera. Duuti yoo du'an omaa miti. Duuti garuu biyya namaatti du'an walii lama jechuudha. Obboleettiin kun lubbuun ishii baateerti. Armeen ishii garuu hanga ijoolleen biyya Arabaatti galtee maatii ishii gammachiisee maatii ishii faana kolfitu yeroo hunda armeen kun gubachaatuma jiraatti ilaali. Ilmoo yasmee akka yaadee tureyyuu otoo ilmoon kiyya lubbuudhaan jiraatte akkuma nama kanaatti na gammachiistime jettee armeen tun ofitti gadduu dandeessi beektanii garaa dhalaati waan na ta'eef. Garuu duuti immoo isa biyya keessaa yoo taate otuma ishii fuulduratti otuma guyyaatti ishiidhaa fide waan na ta'eef ofuma fuulduratti gaafa lubbuun keessaa baate ilmoo ofiishii wayyaa ishii irraa baastee qaama ishii dhiqxee ofiishiitiif fuuldura ishiitti reeffi ishii kan gannazamu jechuudha. Har'a garuu biyya namaa kana keessatti baay'ee ulfaata ijoollee. Nutti mee gaafa namni biyya namaatti du'e jedhan hangam akka lapheen nu cabu ni beektan miti, hangam akka imimmaan qabachuu dadhabnu ni beektu miti. Nuti kan amma kana mar'imaan akkatti nu gubate kana haati dhalta akkamaa taa ture, abbaan akkamaa ta'u ture, obboleewwan akkamaa ta'u ture. Baay'ee ulfaata gaafa keessa gadee fageessanii ilaalan jechuudha. Horma kana miidiyaa irratti nama bartees dhiis, miidiyuma kamirrattuu nama argi, nama rakkate yeroo argitu garaan kee hangam akka nama du'e yoo siin jedhan akkamiin akka gadditu beekta miti. Keessi namaatti baay'ee nama dhagahama. Garuu warri dhalanoo armeen ji'a 9 erga deessee wada gidiraa wajjiniin argite dhalli koonan arga borunaa dhufti jettee shi gaafa shi eegdee ilmoon kee duutee reeffa fudhadhu gaafa jedhani hangam akka namatti dhagahu beeka. Dhugaa waaqayyoo baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Biyya keessa teenya jechuufi akkaataan biyya keessatti teessu hin jiru. Dirqama kee dalagachuuti qabda. Hanga yoomiti harka maatii kan eegdu. Gaafa immoo baay'atan dalagadha jette wantoota akkanaatu nama mudata jechuudha obboleewwan koo. Wantoota amaarra waaqayyoon biyya keessanitti akkuma nagaadhaan baatanitti miila nagaa harka nagaa isin galchuun jedha. Maaliif taanan gadda nama kamiitu maatiin dhaga'uun otoo jiraachuu baate. Maaliif taanan maatiin keenya akkatti yoomnuu dhufti jedhanii nu eegu malee gadda kana ni dhageenya jedhanii sammuu isaanitti hin dhaga'an jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa kadhannaa keessa yeroo goota yeroo hunduma jechuudha. Yaa Waaqayyo yoomna sooromsitan jedhena fayyaa naaf kennitee maatii nagaa biraa na baastee maatii nagaatti na galchi. Warra koo umurii naa dheeressi jedhiti kadhannaa godhi ganamaa galgala jechuudha. Kanaaf viidiyoo isinitti hin dheeressu obboleewwan koo. Viidiyoon kana immoo like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Warreen maamila simboo hin taane immoo kottaa simbootti dabalamaan isiniin jedha. Kanaaf waaqayyo wanta akkanaa jalaa isin haa baraaru obboleewwan koo gadda akkanaa jechuudha.